Maaliin ni barsiisa? To'annoon keenya baranaa kan yeroo kaan irra akka caalu sin akeekkachiisan. Atii fi gumiin yeroo walirraa hojjettan kaameeraa nuti dhoksaan keenya isin saaxileera. Walakkaan isaa kan keetii walakkaan isaa immoo kan obboleessa keessa of jaju sanaati. Hiree barattoonni kaan eessa jiru? Yeroo laaqanaa waan ta'eef hin jaalladhan ijoolleen arginu waama. Gaariidha. Warra kaan warra afaan yoo argitan itti himaa. Warra argetti immoo ni itti hima. Haaluma kanaan akeekkachiisa jabaa tokko qabna. Qormaanni keessan iftaan eegaleet guyyaa 2 boodadha. Akka yeroo kaanii irra waliif darbuun hin jiru. Hundumti keessan sirriitti qo'attanii dhufuu qabu. Amma yeroo akkas jedhu nama dhiifama namaa godhee irra namaa darbuun fakkaate jallistuu anaan ajaa'ibeera. Isin maal akkamtuutaa funyaan wal jala keessanii ursuustu? Homa. Yoona kanan beekamu akka waan kanaan dura irra namaaf darbee dhiifama namaaf godhu jechaa turani. Akkamitti barta? Callisaa! To'annaan keenya kan durii akka caalu beekuuf guyyaa 2 nuuf obsuun gaariidha. Boru booda hundumti keessan waan ta'u ilaaltu. Kan biraan immoo barataa biraaraan hojjedha jedhee yaadu yoo jiraate isaaf wayyoo. Maal jechuudha? Walirraan hojjennu taanaan akkam goone dabarra. Akka har'a nu hojjisiisin. Isin maal odeessaa jirtu? Gaaffii yoo qabaattan ifa baasaatii gaafadha. Barsiisaa Biqilaa. Carraan walirraa hojjechuun dhababuunsaa gaariidha naan jedhu. Eenyu? Saamsoon moo? Waan amma jette kana booda irraanfate. Callisaa! Amma kanaan akkasittiin isin akeekkachiisaa jiruuf waan kana booda ta'u kamiifuu itti gaafatamummaa isaa hin fudhadhu. Barataan tokko otoo qormaata hatuu qabameera taanaan qormaata isaa guutummaan guutuutti jalaa haqnee lammaffaa akka inni deebi'een baranne gochuu dandeenya. Barsiisa. Sa'aatii qofa moo saachisiises? Achisiisuuf karoora qabdamu? Lakki beekumsuma walii galaatiif jedhee. Barattoota lachuu adamna. Kanates kan achisiises. Ammoo beekumsi walii galaa keessiif deebi'etti gammadeetta? Eeyyeennaaf deebi'eera. Inni biraan yeroo isiniif kenname keessatti xumuruuf yaala. Barsiisaan isin qoraa jiru tokko dhaabaa isiniin jedhee namni barreessu tokko jiraannaan qormaanni isaa harkaan fuudhama. Dabalatammoo deebii qormaataa keessan akka mul'atutti barreessaa. Haqaaf laaqama kan qabu taanaan gaaficha diroop goonee qormaata keessan eegsii goona. Isin keessa namni gaaffii qabu jira? Akkas taanaan gaarii. Ana waliin qormaata booda walitti deebi'u. Yeroo qabdan kanatti sirriitti dubbisaa. Carraa gaariin isin fidu. Maal gaaffiidhaan nu burjaajessa kun? Anumaayyuu immoo qormaata booddee wal argina nuun jedha. Itoo achumaan hafnee iyyuu baay'ee nutti tola bara. Qormaata gaarii jedha sayyuu. Qormaata jedhame amma qormaata gaarii wanta jedhamu jira? Ani kanan jedhu meeshaa camadateetti ni qoramu. Qormaanni nuuf haaraadha moo kan akka kanatti nutti himu? Dhiisi maaloo jedhe. Qormaata caalaa isatu nu dhiphisee hin bara. Qormaati amma isaa nu hin dhiphisne. Gurbaa dura maal abbaa kee jedhu? Maalan jedhu? Baay'ee qo'anne miti. Eeyyeen dhugaa. Amma immoo xiqqoo ishee boqonna. Shaayii siif dubbisuu? Lakkisa dhiisi. Garuu hamma irratti eenyuun fa'aa wajjin qo'achaa turte? Jechuun yoomii jiituu milkii fi namoota kan biroo wajjin maali? Lakki hoomaa? Tole nama qo'achiiste hin qabdu? Maarree akkas naan hin jettu. Gama yeroo 2 qo'achiiseeraan. Garuu immoo milkii wajjinis akka isaan qo'achaa jiran dhageera.
Koman koorsi immoo jiituun akka isheen deeggaraa jirtuun dhageera. Anumaa yaadee miti. Garuu immoo maatiin isaa hoggaamma kana barsiisanii qormaata kana darbuu dadhabaa laata jedheen. Hiree ani maalan jedhee dhugaa dabar. Dadhabbiin maatii isaatii baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee. Dhugaa kooti bar maaltu si kofalchiisa? Ani kanan jedhu. Erga waa'een isaa hamma kanas dhibbisee ati maaliif har'aaf boriin qo'achiistuun? Ana hiriitu isa qo'achiisa moo? Anaaf yoo jedhe waggaa tokko miti maaliif waggaa lamarra hin deebisin? Elementiriitti maaliif hin deebisin? Dhamaatiin maatii isaatii hoo? Giiftii. Fiixee dubbee argatte miti? Tapha ishee kanallee shaayii dhugaa asofna. Giiftii maaloo si ga'a? Amma wana jibbisiisee. Akka waan isinii galaa jirutti caal jettanii ija keessan hin miixina. Akkasitti yoo walaman namni wayyi. Namni bakkee irraa isin ilaalaa jiru gaafa isin baruulee irratti ija keessan akkasitti miixan waan hin galaa fi jiru fakkaata. Dhugaa rabbii waan hin dubbisaa jiru kun anuma barreessee baay'ee bitaa natti galaa jira. Isa jettaa yaadi. Ani Ingiliffamoo Arabiffan barreesse jedhaan jira. Bitaadhaa gara mirgaa moo mirgaadhaa gara bitaatti dubbisaa fi jechaa jira. Kan biraa immoo naan sittuu na gaddisiisa. Dhugaa kun siin jedha baay'ee na gaddisiisa. Maaliif? Naan akkuma beekte anaan jiituun na qo'achiise. Gurmuu immoo gumii qo'achiise. Ati immoo akkuma lafaa kaatee kun hireedhaa wajjin wal loltee waan hin taane keessa galte. Saamsoon si dhukkuba moo siin? Ani hireetti kana dhiyaadheef akka isheen na qo'achiistuuf jedheeni. Dhugaa moo? Ati gaamma dandeettii ishee ilaalee miti kanan hireetti dhiyaatte yeroo jettu ishee immoo yeroo gaafattu ani gammeetti kanan yaadde maallaqa isaatiin miti yeroo jettu dhugaa isaadhaaf fiilmiin kana caalu maaltu jira? Ati garuu Saamsoon maal taate? Mucaa garaa ammeessuuf hin akkasittuun. Aboodis annatu jecha isaa kanatti qabame garaan naammaatamu ammatti qormaataa waliin wal qabatee waa'een irree xiqqoo na yaaddeesseera. Toolee qaxalee koo akkas malee. Inumaayyuu situu ishee caalmaa waa'ee qormaataa isheedhaaf dhiibbata. Namni tokko hammam cimaa yoo ta'e iyyuu utuu keessi isaa nagaan qabaatiin qo'achuun itti ulfaata. Kanaaf anis immoo rakkoo nu gidduutti uumame kanaaf ituu dhiphattu qo'achuu dadhabdii laata jedhee yaade. Maal yaaddaniiti? Waan biraa yaadee miti bara. Eenyutu maal yaadee? Dhugaa kooti bara. Waan barbaade iyyuu yoo ta'e yeroo gaarii waliin dabarsineera. Kanaaf utuu isa yaaddu qophii gahaa qormaataaf gochuu qabdu. Yootti qophaa'uu dadhabde jedheeni malee ani waan biraa yaadee miti. Maali waansa? Jechaan waan biraadhaan miti jedhu kana baay'isaan jirtu. Maal godhuree? Isin ijaan yeroo wal qimmistanidha kaa. Isa dhiisaati garuu gammee kanan siin jedhu. Maaliif dhiifama gaafatteeni akka keessan duriitti hin deebitu? Eenyu? Ani gammeetu moo? Gonkumaani kanan godhu. Maaliif seeti? Isheen akka qormaataaf qophooftuuf jettee kana goota bare. Qormaata kana mitiiti tu seensa yuunivarsiitii ta'e iyyuu dhimma mataa isheeti. Yoo barbaadde qoftu maaltu na galche? Jira. Ani jiituu koo yaadeera. Achumarra immoo isheen na qo'achiistu. Dhagaa lama waliin ta'ee bu'aan buusuun qabu. Dhagaa sadii amma taanu lama ta'uu keenya nu fayyi. Maal abbaa kee jettee? Ana miti isatu siin jedhe. Dhageera suma mataa kee jira. Callisii deebi anatu siin jedhe. Si yoo ta'e ati soo kabaji. Ati dhagaanuun jechuun kee eebbadha moo? Eeyyeen illee sirrii. Afuuftawwan nan. Maaliif maqaan keenya dhaame jechuudhaafi? Akka maqaan keessan hin dhaamne yoo barbaadan sammuu keessan irratti hojjedha. Yookiin immoo nama sammuu qabdu akka isheen isin qo'achiiftuuf ishee jaalladha. Jiituu koo bareedduu koo sii dhufaan jira. Adaraa Waaqayyo dhagoota kanarraa adda na baase. Gammee atis humna kee ilaaliiti gattaa'i. Namicha kanatti seexanni sababa akka itti dhufu hin beekan. Ani akka diishi gurrisaa fageenyarraa oduu akka inni harkisu yoomitti hin beekare. Ammas dhaga'ee immoo akkasiif hin dhufu.
Anaafuu baa tokko iyyuu naaf galaan jiru boo. Hamma irratti ciisaa baatee amma akkasiif galuu barbaaddeeti. Isa immoo akka naaf galutti na qo'achiisi ka. Gaafa yaaddu barnoota waggaa tokkoof walakkaa baratame akkam godheen halkan tokkotti si qo'achiisee xumura. Osoo haadha manaa namaa fudhachuu ta'e immoo halkan tokko mini sa'aatii tokko gidduutti milkeessita turte. Ati samma teessee dubbii nyaattu jala jalaan dubbisaa deemteeti. Akka kanatti kofoo mataadhaan hin baafadhanuun hin jettu turte. Kofoo mataadhaan baafadhanuun hin jettu. Mee amma naaf si keessaa eenyudha kan dubbii nyaatu? Tole amma si caalaa namni dubbii nyaatu jira? Amma gaaffii gabaabaan si gaafadha. Na qo'achiista moo nan qo'achiistu? Ani yoomin si dide kottu qo'adhu kunoo. Akka maatti miti ka. Osoo nan burjaajeessiin akka naaf galutti suuta jedhii naaf ibsi. Afachuu yeroo tokko. Maaliin? Maal godhu? Ispoortii akka keetti irreenaaf baasee qoma qonaa guddisuu danda'u halkan tokkotti na hojjechiisi. Amma gaa haasoftee itti nafne natti falaasafaa jirtaa jechuudha. Kana dubbii ofirraa qolachuu fi dhimma itti baate jechuudha kanatti. Argitee yeroo kan kee ta'u akkam akka ta'e siif gala. Atis waan akkasii na gaafattee bara. Sitti nafne amma keetti gaa dubbii qolaa haasofteetta. Tolee piroofeesarii keenya. Qormaata kee waliin mataadhaan dhaabadhu. Anis enerjii koo kanan fixaa yeroo bulummaatu natti dhaga'ame malee akkasiif galaan jirre naa gala bara. Dhimma mataa keetiiti. Waa'ee borii mootti yaadi. Bor maaltu jira? Siin qo'achiisu naan jetteettaa kanaafuu sirraan hojjedha. Na achisiista. Baay'een sitti gadde. Ani du'een ati riba nagaa qabu rafta lubbuun koo akka dhabdee yeroo boqonnaa dhabdu yeroo isheen dhiphattu sitti mul'atu akkamitti akkan du'ee fi eenyu akka na ajjeese otoo beektuu namni obboleettiin isaa jala ajjeefame haqa ishee otoo hin baasin akkamittiin harka maratee taa'uu danda'a? Urjii hin teenye bara yaalaan jiru. Natti mimi akkamittiin barnoonni iyyuu siif galu namni anaan na ajjeese bilisummaan qilleensa gaarii argachaa utuu jiraatu. Naaf hin galle ati qormaataaf qophooftaa hin qaanoftuu irra deebi'ee sitti himu ani baay'een sitti gadde. Urjii koo urjii natti hin gaddin. Ittoo kan caalaa seenaan haqa koo baasuuf utuu dhamaa jirtu mana sirreessaa isheen galtee jennaan ati immoo calliste. Otoo beektee ati kan naaf gochuu qabdu seenaan naaf goote. Haqan sirraa dhabe seenarraa utuun argachaa jiru yeroo isheen hidhamtu ati maal goote? Ati garuu yeroo lammaffaa callisuuf laata. Maal gochuun danda'a? Natti mita callisuun sin nuffisiisne? Itti meen ture bara garuu na dhaga'uu didde. Ishee kan hiisise Dooktar Eebbaa isa na ajjeese miti. Sidha. Giiftii callisuun kee lubbuu koo boqonnaa dhorkeera. Ati du'ees nagaan akkan hin boqannee na gooteetti. Sitti gaddeera. Amma kana garaa natti jabaatta jedhee yaadee beekuun ture. Urjii maaloon deemin. Urjii. Yeroo lubbuudhaan turetti guyyoota wallollee lakkoofteef haaloo na baataa jirti. Akkas miti. Urjii hin deemin. Urjii. Ilaa giifti kana booddee siinis Dooktar Eebbaas gargar baasee sin hin yaalu. Kan qophoftanii? Akkuma ta'e dubbisuuf yaaleera. Gaariidha. Yoo dubbistee si fooyya. Haa xiqqaatu wanti ati dubbiste qormaata irra dhufu.
Ani rakkoo dubbisuun qabu bara. Rakkoo qorumsa irra taa'u malee. Dhugaa kootti bara ani dubbisnaan naaf gala. Wayyoo jirra. Atillee carroomteetta. Dubbistee mayyuu siif gala bara. Faayidaa maal qabare? Sammuun kun ana waliin dhufee mana barumsaa yeroo geenyu egaa ati seenanii nana fayyadee ana biraa hafe. Ani nama sammuu duwwaadhaan qorumsa irra taa'udha. Isin kolfaa. Ati obbo dubbistee? Edda gumiidhaan na qo'achiisee jedhanii rakkisaanii hin bulu. Gaariidha. Inni si qo'achiisnaan gaariidha. Na qo'achiisin jedheeni malee qo'adheeraa hin jenneeri. Hiri, ati yoo? Dubbiseera. Garuu akka durii garaa turraan dubbiste. Gurbaan kun qormaata hunda isaa sirriitti deebisee darbuu qaba. Nutti geeraraa bee bara. Akka maal jedheetti isinitti geerare? Wanti inni jedheen geerarree jiramoo? Anaan jitu waan na qo'achiistuufidha. Isin garuu maal nuun jechaa bee? Maarree gaafa hunda isaa deebisu na agartanii? Jiituun si qo'achiisuu mitiiti. Ituu deebisaa barreessiteesti kennite iyyuu ati hin deebistu. Gurbaanan of eeggadhu. Dhiisaa tasgabbaa. Isin walirraa qabuti yeroon qormaataa koo akkan jalaa darbuun barbaadu. Malee reebamuun koo si yaachisu jechuudha. Hin jenne. Hundaafuu qo'atteetta? Eenyutu qo'achiisa? Dura hireetu qo'achiisa. Mamma akkuma beektu. Inni dhiphatiin. Ani itti bareera bara. Wanti hin gaamne hin jiru dhugaa. Kunoo yeroon isaas ga'ee qormaata keenya deemaa jira. Akkam qophooftanii? Qabsoodhaan turis xiqqoo ishee qophaa'e. Qabsoo jechuun? Tibba kana xiqqoo ishee miira gaarii irra jirti. Wanti kun hunduma keenya biras jedha jechuudha. Anis dhugaa dubbachuuf gidduu kana miira gaarii kan jiru. Jedhaa kan. Ani miira gaarii nan dubbisu of danda'a. Ati immoo milchi. Dhugaa dubbachuuf barnoonnis qo'annaanis akka yeroo kanatti tabbalatti ta'e hin beeku. Ati siin qo'atta moo? Maal jechuudha? Jechuun akkuma yeroo gaaffiif deebii kun salphaadha sun salphaadha jettee waan bira darbitu natti fakkaata malee waan dubbistu natti hin fakkaatu. Garuu giftii maal taateeti? Miira gaarii irra hin jiru kanatti. Callisee akkasumatti. Ati hoo maal taateeti garuu? Mama, dhiisi. Maal dhiisi jettuu yoo walitti himtani walitti hima sanan ta'ee na caccabsaa natti hin tolle maal jettuu gaafa wal gaafattan immoo dhiisi isinuu dhiisa. Wata. Tibba kana yeroo seenaa argaa jiru. Naguma? Barattoonni qormaata jiru? Kaleessa jalqabanii. Inuma amman xumuranii jetteeti. Ani kan hin jedhu doktor. Waa'ee seenaa wanti dhageessu yookaan wanti beektu jira? Maaltu sitti dhaga'ame? Waa'ee maali? Waa'ee seenaa moo? Waa'ee hiriyoota keetii. Jechuun? Isaan amma qormaata qoramaa jiru. Maaddii barnoota isaanii irratti kan isaan argaman. Ati immoo sababa intala tokkittiitiif jecha hin carroomiin hafte. Yoomi, si gaddisiisuudhaaf miti. Ala yeroo baay'ee dhukkubbiin keenya nutti baafnee namatti hin himanne keessa keenya ajjeesu. Kanaafuu yeroo tokko tokko hafuura baafachuun namatti baaftee himachuun boqonnaa sii kenna. Maal gochuu hin danda'a jetteeti? Yeroo tokko tokko jiruun karaa ati barbaadde osoo hin taane karaa mataa ishee irra si oofti. Kana immoo tolee jettee fudhachuun alaa filannoo maalii qabda? Garuu waa'ee kanaa guyyaa tokkollee sii kaasee haasa'uu dhagahee beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf sitti hin dhaga'amne jechuu garuu hin danda'u. Akkamittiin natti hin dhaga'amu? Jira miti. Ilmi dhiiraa dhukkubbii isaa qophaa isaa dhokatee boo'ee of keessaa baafataa isa jedhan natti ta'eeti malee. Waan dumayyuu gaarummaaf jedhanii dhiisuun keessa namaa miidhu sirriidha. Maal isaan gaarummaaf jedheen dhiisa? Barnoota koo addaan kutuu koo. Seera baruuf barsiisuu biyya kanaamu. Kanaaf gaabbitaa? Akkamittiin gaabboo doktor? Alaa yoomi. Biyya keenya qofatu hin taane biyyootuma gurguddoo addunyaarra jiran kana keessatti namoonni baay'ee milkaa'oon
warra barnoonni hin fayyadu jedhanii sadarkaa yuunivarsiitiitti yookaan immoo sadarkaa gadiitti addaan kutanidha. Inni kun gaa namoota akka koo barnoota isaanii addaan kutaniif jajjabina ta'a. Haa ta'u. Garuu bar doktaraatti milkaa'aadha. Barnoota keessa immoo addaan hin kutu. Maaltu beekatu adda kuteera ta'e kana caala milkaa'aa? Akkamitti? Ela. Calluma hidhee miti kan hin kana haasaa jiruuf. Namoota naannoo koo jiran argitani. Namni barnootaan si gadi ta'ee milkaa'inaan si caalee naannaa kee jiramoo? Maarree fakkeenyaaf beekaa. Beekaa? Gaaffii isa jalqabaa maal jette? Fiiziksii. Kiloogiraama 25 dhaqa. Sirrii miti moo? Mataan keessi dhukkubaa Saamsoon. Dogoggortee takka naannisa. Deebiinsaa 3 meetira per second squareedha. Wayyuu nyaatameera. Gaaffichi bar acceleration si gaafate. Accelerationin immoo meetira per second squareedhaan malee kiloogiraama miti kan safaramu. Kiloogiraamaan safarama kan naan jette maali daree? Maasii dhaqaa. Wayyuu. Tole immoo shi gaaffii isa dhuma true or false maal jette? True or false qabamoo? Wayyoo jiitu. Yaa gumi. Ati leenca dabar. Hunda isaa deebifte miti? Lakki hunda isaa illee hin deebisne. Jiyoogiraafii xinnoo natti cime. Afachuun eegumi. Arbaanaayizeeshinii isa jedhu industirii walitti firooma miti? Inni baay'ee salphaa ture bar. Inni soosho ikoonoomik deevelopment isa jedhudha. Akkamitti? An xinnoo kan naannatti cime weelzii fi edukeeshinaalii walitti fakkaate. Lamaan isaaniiyyuu walitti dhiyoo gati jiraniif isa kam akkan filadhu wallahi. Garuu calluma jedhee weelzii wajjin walitti firoomseen ba'e. Wayyoo. Aanoo diimokiraatik istaabilitii waliin walitti firoomse. Ayee milki kan kee immoo adduma. Nadhiisi. Galiidhaan amma kana badaa waliin caalu. Ogummaadhaanis immoo ni doktara. Sanuu doktara ragaan bahamee fi ogummaa kootiin baay'ee kabaja guddaa argate. Doktorummaa koo kan ammoo akka salphaatti yookiin immoo gandi tokko naa kennee akka kennaatti kanan argadhee miti. Itti dhama'een dadhabee dafqa qocobseetanii kan hin argadhe. Beekaano. Qabxii seensa yuunivarsiitiilee fiduu dadhabeeti. Teeknika barateeti kan inni sadarkaa kana arge. Amma galiin keenyas akka durii sanaa miti. Yeroo tokko piroojeektii tokko argatee galiin ji'aasaa baay'ee na caala. Maarri kun sirriidha. Barnoota irraa akka abdiin kutanne nama hin taasisu kun. Maarri maallaqni beekan yeroo tokko argatu galii kee waggaa caaluunsaa amma maaltu nama aarsa? Maaliif? Jechuun koo isin hiriyaa garaati. Namni immoo akkamitti hiriyaa isaatti aaruu danda'a jedheetani. Innillee sirrii keeti. Jechumaaf hin jedhe malee anu tokko qabeenya koo hundaayyuu fudhatee rakkoo maal qaba? Isaan siin jedhama. Jedhi dhugi. Tole dhuga. Oduu. Waan beekni calliftee naasee. Waan meeqaan akka inni na caalu tuun arguu callisaan kan ture anatu beeka. Siif garuu maaluma siif wayyaa? Kana sirriitti hin qo'achiisneen? Kana na qo'achiisee turte moo? Eeyyeen. Paarkiin gaarreen kaabaa bara 1969 hundeeffame jedhee afaan kootii jala sararisitti meera. Isayyuu gaaffii bara kam hundeeffame jedhuuf dogoggorta? Wayyoo gammee. Isayyuu immoo irra deddeebi'ee si gaafadhee jennaan naaf galeera jettee naa deebisaa turte bara. Qormaanniif qo'annaan tokko dhaare. Maaltu adda godha? Waan qo'aatti irra deebitee dubbisuudha. Ati garuu gaaffichi qormaata irratti akka dhufu bartee akkamittiin na qo'achiiste? Ati waan barsiisaan dhaggeeffanneef malee yeroo inni jalqabarraa kaasee barsiisu jalqabeetan dhaggeeffachaa ture. Paarkiin gaarreen kaabaa kan iskweerii kiiloomeetira 220 qabu bara 1969 hundeeffame. Si'a 5 jaarra deddeebi'ee waan inni dubbachaa tureef qormaata irra ni dhufa jedhee yaadetan.
69 argadheera. Dhibba qofan irraa hir'ise. 1869 hin jedhe. 69 waan jetteef qabxii walakkaa siif kennuuf ree. Akkas ta'e maal qaba? Tole. Gaarii guddaan biyya keenyaa maal isa jedhuuf maal deebiste? Isa raas daashan hin jedhe. Qaxalee koo. Akkamittiin kana wallaala? 550 kan jedhus deebiseera. Meetira 4550 ture bara. Dhugaamoo? Gaafuma jalqabu dheerina isaa maaltu barreessisiin jedhe. Isa gaafatan tan deebistu? Ani illee akka inni qaxalee naan jedhuuf jedhee ni qaba. 4,000 guutuu irraa riftee bara. Na dhiisimee maalo? Maal qaba suman gaafatame qofatu hin deebiseera ta'e yoo. Atumtu yeroo yaaddu. Gaarri meetira 550 qabu akkamittiin gaara guddaa biyya keenyaa ta'uu danda'a? Meegaa fi bakka duwwaa guutii natti. Yoonis as immoo dogoggoreeran ta'a. Ati garuu baay'ee carroomtutta. Ministeera keessa gaafa tokko qofa dhabde miti. Natti fakkaata. Hundaafuu gaafa deebi'u ilaalla. Ani utuu gumiin jiraachuudhaa baate tokko qofa waan an argadhu natti fakkaata. Amma ati qabxii hundaan argadhe jettee yaaddaa? Maaf hin jedhu. Wanti guddaan qabxii dabar. Hattu. Ati isa dhiisi. Bakka barbaaddetti daaksisi. Inni caalu daakuu fiduu keetti jedhama. Jalaan calliftuu ati. Qormaan akkam ture? Humaan jedhu ture. Eeyyee gaarii ture. Baay'ee gaarii ture barsiisa. Akkasii? Gaarii ture? Eeyyeen maal barsiisa? Maaliin ni barsiisa? To'annoon keenya baranaa kan yeroo kaan irra akka caalu sin akeekkachiisa. Atii fi gumiin yeroo walirraa hojjettan kaameraa nuti dhoksaan keenya isin saaxileera. Walakkaan isaa kan keetii, walakkaan isaa immoo kan obboleessa keessa of jaju sanaati. Kanatti immoo kan achisiise jedhee beekumsa walii galaafan barbaada jedhee natti qoosaatu. Kanaafuu ittiin lammaffaa karaa mana barnootaa irra kan ba'a. Qormaanni kan keessa kan isaas 0. Kan asirratti itti mitolee akka hin daganne. Maal siin jedhu? Natti himi ka maal siin jedhu? Gumi maal taate? Gumi! Dhiisi. Tasgabaayi. Tasgabaayi mee? Sitti mee hin ture kana dur? Tasgabaayi.